بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا دقفة توتا هندي ورسقلين كيا سنبرقه دكا قدا إيراد لأوسو هنجنة بغربين نغهان إسن جراچسي يرو كانان إسن غه سننجرا كانت سودان غويا حدا متا دوره تنهو دغيتني جرون سغنتا اكام بريدو تاتي تكا إسنيف قبادde dhufe jira. Kanaaf turtii keessan saganticha wajjin akka taasiftan isin affeera. Eegaa seera waaqa irraa buufame jedhama. Kaammoo sammuu ilma namaatiin sirreeffamu yookaa fooyyeffamu dhageeytanii beeytu. Sunis Baayibiliin fooyya'uu dhageeytanii jirtu. Kutaa tokkoffaa tana hoo dhageeytanii. Namni gariin yoo dubbii tana dhagahu ni aara, ni dallana, ni mufata, ni marata. Maaliif jennaan kitaaba amantii kennaa xureessanii jedhani. Wanti asitti osoo isin hin hubachiifne bira taruu hin barbaanne tokko jira. Islaamni yookaan amantiin islaamummaa kitaabotii Rabbi irraa buufame hundatti amanuu nu dirqisiisa. Isaan nan sannin keessaa Tawraatii fi Injiil. Tawraat kan Nabi Muusaa itti buufame alayhi salaam, akkasuma Injiiliin kan Nabi Iisaa itti alayhi salaam buufame jechuudha. Yoo akkana jennu buufama isaatittis amanne akkasuma ammallee fooyyessitanii sirreessitanii wayyeessitanii kenna jettanii adda itti fayyadamaa jirtan malee osoo akka Rabbi irraa buufameen ka jiraatu taateeti seerri inni isinii himu ka inni isin barsiisu ka inni itti isin qajeelchu karaa qajeeltuu karaa islaamummaa ta'uu asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Meegaa fi takka qofa warra Baayibiliin hin fooyyofne, hin sirreefne, hin wayyoofne kuni dubbii kijibaati jedhee yaadu gaafachuu barbaada. King James Version, Revised Version, American Standard Version, Revised Standard Version of 52 and 72, New International Version of 1978, New Revised Standard Version of 2008. Isaan nan asii olitti maqaa isini dubbise kunniin maqaa Baayibilii ta'uu sila beeytu. Yoo beeytan taate hiikni version jedhume maal jechuudha. Gariin namaa beekaan yookaan wallaalaan version jechoo akkamitti hiika? Version jechoon lugaa tokko irraa yookaan qooqa tokko irraa gara lugaa yookaan qooqa birootti jijjiiruudha jedhee akkanatti hubata, akkanatti hiika, akkanatti deebisa. Dubbiin tun dubbii wayii na yaadachiifte. Yeroo tokko jaartiin dullattiin takka salaatti. Hogguu salaattu salaata isii keessatti dhaabbattee odoo jirtu waan silaa yoo taa'anii qara'amuun barbaachisu dhaabbattee qara'aa turte. Yeroo kana namni wayii bira taa'ee dhaggeeffata. Akka isiin waan taa'anii qara'uu qaban yookaan tashahuda kan jedhamu akka isiin dhaabbattee qara'aa jirtu argee maal jedheen? Yaa jaartiin nanaa waan taa'aniitiin silaa qara'amuun barbaachisu dhaabatatti fixxe gaafuma gatteette waan ati qaraatu Rabbi na haa agarsiisuu jedheen. Ajaa'iba! Warroonni version jechoon qooqa tokko irraa afaan tokko irraa gara afaan birootti jijjiiru jedhanii yaadan yookaan dubbatan yookaan namaa deebii kennani. Translation jechoo hoo maaluma deebisuu hedallaata. Moo version jechoof translation jechoon tokko jechoo barbaadanii? Mee hiika vershinii kan qabatamaan jiru ka dhugaa ka ta'e walii wajjiin halaallu. Akkasuma hiika translationii illee walii wajjiin halaallu. Version jechoon Ingiliffaan yoo ilaallu a particular form of something different, look, different in certain respects from an earlier jedha. Kana yoo afaan keenyatti hiiknu
haala addaa waan tokkoo ka waan jalqabaa irraa adda ta'e kawaan jalqabaa irraa adda ta'e gabaabinatti maal jechuudha version jechuun fooyyessuu wayyeessuu sirreessuu jechuudha isa kana hiikni sirrii hiikni dhugaa hiikni qabataman garuu translation bira yoo dhandhe maal jechuu translation jechuun hiikuu jechuudha versionin ka wal qabatuun yaada tokko yookaan hima tokko sirreessuu fooyyessuu yookaan wayyeessuudha suni maali wal qabata yaada wal qabata yaada tokko fooyyessuudha hima tokko fooyyessuudha yookaan sirreessuudha waan duraan ture irraa wayyeessuu waan duraan ture irraa sirreessuu waan duraan ture irraa jijjiiranii haala birootiin dhiyeessutu vershinii jedhama gara translation yoo deebine hima tokko yookaan jecha tokko qooqa birootti yookaan afaan birootti hiikuu jechuudha qabxiin ijoon namuu hubatuu qabu tokko jira kan eeganaa odoo isin hubachiifne bira taruu hin barbaanne tokko yoo waa'ee vershinii kitaabotii Bible version King James version kaawwanis isinitti dubbattan namoonni tokko maal jedhu lakki kan nuti dubbisaa jirru kanniini miti kaatasi olitti tarreessite kun hundu kanaa miti kennaa kiyya yookaan kan dubbisu macaafa qulqulluudha yookaan macaaf quddusiidha yookaan holy Bible jedhee maqaa biroo kana fakkaatu sitti ibsuu danda'a yookaan si kennuu danda'a wanni nu achitti hubachiisuu qabnu maali Bibiliin addunyaa irra jiru kanamni yeroo ammaan tanaa itti fayyadamaa jiru ka inni afaan oromeffaatitti ta'inna amaareffatti ta'inna lugaa birootitti ta'inna ka fedhee haa ta'u eeganaa hiikameen eega fooyyahee booda hiikame beekam fooyyahuu fixatee tartiiba kaamitti tare amma tartiiba translationitti tare hiikkaatti tare jechuudha King Jamesiin irratti sirreeffamee fooyyeffamee wayyeeffamee achitti yaadni isaa ka barbaadan keessaa baasanii ka barbaadan itti dabalanii eega geessanii booda ka achitti sirraahee fooyyahee wayyaahee sani maal godhan gamanatti lugaa oromeffaatitti illee lugaa amaareffaatitti illee yookaan qooqa birootitti hiikanii jechuudha kanaafuu Bibiliin addunyaa irra jiru inni kamuu deemee ka inni irraa hiikame ka bu'uuraa Bibilii jalqaba Tawraati Rabbi irraa buufame sanirraa ka lugaa Ibraayistii irraa yookaan ka Giriikii irraa osoo hin taane Bibilii fooyyeffame kana ka sirreeffame kana ka wayyeeffame kana irraa hiikame kana namuu beekuu qaba kitaabni kiyya kanaa miti kana maqaan isaa kana kan dubbisu kana kan itti fayyadamu kanallee yoo ka jedhu taate ka inni adda harkaa qabu yeroo hiikame isa bira gahu san dura eddoon inni irraa hiikame ka fooyyeffame kanu amma maqootii tarreessine kanniiniin alaa miti qabxii jedhu beeku qabxiin lammaffaa yeroo ammaan tanaa addunyaa irra lugaan Bibiliin ittiin buufame saniin Bibiliin tiffamee yookaan lafa jiru hin jiru jechuudha lugaan awwala ittiin buufame yookaan jalqaba ittiin buufame kan Ibraayistii achirraa Giriikitti jijjiirame addunyaa irra barbaadanii argamuun danda'ama yoo ka jettanii gaafattan taatan hin jiru tasa namni tokko yoo atallee akkana jettanii maaliif jennaan isin tun beenne malee eddoo wayii hin jiraa jedhan odoo inni jiraatuun kamalu taate silaa King James version maali versionin kunuu silaa eegana maqaan isaa kun ni bada maaliif jennaan wanni versionin adda addunyaa irratti jiraateef waan inni jalqaba buufame suni Tawraatii Rabbi irraa buufame suni Injiilii Rabbi irraa buufame suni dachii irraa balleessaniif tahaftee harkaa isaan qabantu versionii kana osoo inni ka argamuun kamalu taateeti wanti version jedhamu kun hundi silaa badee maal taaree jennaan Bibilii translationii yookaan hiikkaatitti deebi'aa ture kanaaf wanni versionin adda gatii godhateef waan inni jalqaba Rabbi irraa buufame sun dachii irra hin jirreef isa san waan karaa irraa qabanii fi kan akkasitti hubatamuu qabaa jechuudha kanaafu jecha tokko yookaan hima tokko gara yaada birootti fooyyessuu wayyeessuu sirreessuu jechoofi akkasuma jecha tokko yookaan hima tokko gara qooqa birootti afaan birootti jijjiiruu yookaan hiikuu jechuun tokko mee amma isinumti mee xiinxallaati ilaala xiinxallinee mee haa hubannu yaada tokko hima tokko
jecha tokko haala birootiin sirreessanii fooyyessanii wayyeessanii barreessuu jechoofi jecha tokko hima tokko yoo yaada tokko akkuma jiru sanitti osoo hin jijjiirin qooquma qofa afaanuma qofa yoo amaariffatu ingiliffatti yoo ingiliffatu oromiffatti jijjiiruu jechuun tokko garin nama tanallee mormuuf jecha maal jedha Baaybiliin vershinii ta'ullee yaadni isaa hin jijjiiramne jedhee ka mormuuf argina. Vershini haa ta'u malee King James vershini maali vershini jedhamee haa dubbatamu malee Baaybiliin bar yaadni isaa hin jijjiiramne himni isaa hin jijjiiramne hin sirreeffamne wanni sirraahe tokkollee hin jiru jedhee nama morma. Rakkoon vershini fide kumaatamatu jira. Hayyoonni hedduun isaanii kan waa'ee Baaybilii gadi bu'innaan qoratan yeroo ammaan tana Baaybilii keessa contradiction yookaan wadhabbii yaada wal faallessuu qofti jechuudha. Yaada wal faallessuun qofti 50 olitu Baaybilii keessa jira. Yoo akkana jedhan gariin namaa ni dallan hin aarinaa hin dallanina qabatamaadhaan walii wajjin kalaallu ta'aati ammas saganticha wajjin turtii keessan taasisaa mee warroota ammas Baaybiliin hin fooyyofne yaadni isaa hin jijjiiramne yaadni isaa hin sirreeffamne akkuma Rabbi irraa buufametti akkuma Waaqa irraa buufametti jira jedhanii warra yaadaniif mee isa kamtu sirriidha kan jedhu sadarkaa qooqaatiin halaallu amma eega sadarkaa qooqaatiin laallee booda gara sadarkaa keeyyatuma tokko keessa keeyyatuutii gara waliif finne laalla jechuudha. Amma kutaa tokkoffaa keessatti kan nuti laallu kan ingiliffaan barraaheef kan amaariffaan barraaheef kan oromiffaan barraahe keeyyatuma takkatti lugaa sadiin irratti barraahe wal bira finne laalla. Ammas mee saganticha wajjin turtii keessan taasisaa mee Baaybilii ingiliffaa 2 Samuel chapter 10 verse 18 jiru 2 Samuel chapter 10 verse 18 jiru dubbisa. Ammas itti fufaatii amaariffa jalatti matsaafa Samuel kaale ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 የሚለውን አንብቡት እሱንም አንብቡት በአማርኛ በእንግሊዘኛ ያለውንም አንብቡ በአማርኛ ያለውንም አንብቡት ገራ ኦሮሜፋ ኮታቲ ሳሙኤል ሰለማፋ ጀራ ኢሳከና ቦቀና ኩዳን ላኮፍሳ ኩዳ ሰደ ጀላ ከጅሩ ለዱብሳ ሳሙኤል ሰለማፋ ቦቀና ኩዳን ላኮፍሳ ኩዳ ሰደ ጀላ ከጅሩ ዱብሳ ሜ አማ ወልብራ መዳሌ ላላቲ ገራገርማ ተኮፋ isa kamtu sirriidha kan jedhu haa ilaallu. Ingiliffaan and the Syrians fled before Israel jira. Amaariffaan ammoo Sooriyaawiyaanum ka Israa'el fiit shashuu jira. Ka Oromiffaa irratti ammoo haa ta'uyyuu malee isaan Israa'eloota duraanii baqatanii jira. Eegana Ingiliffa irratti endaa kan ture amaariffa irratti maali hiikame miiti hiikame mi Sooriyaawiyaanum mi ka jedhu san jechuudha dihira qixxiyyaa. Eegana Oromiffa irratti ammoo yoo laallu maal jedhe haa ta'uyyuu maletti hiikame endaan sun jechuun mee amma silaa kan ta'uu qabu akkam endaa Ingiliffaan ka ture amaariffa irratti ennaa ta'ee Oromiffa irratti fiitti hiikamuu qabaa ture. Yoo ammoo haa ta'uyyuu malee kan Oromiffaa keessaa ka barbaadamu taate Ingiliffa irraan silaa maaliin dhufuu qaba batii Ingiliffa keessatti ta'ee amaariffa irratti ammoo nagargin ka jedhu ture ta'eetiin eegana Oromiffa irratti haa ta'uyyuu malee jedha. Kun garaagarummaa tokkoffaati. Mee garaagarummaa lammaffaatitti walii wajjiin haa ceenu. Garaagarummaa lammaffaa kan Ingiliffa irratti and David slew the men of 700 chariots of the Syrian and the 40,000 horsemen jedha. Kan amaariffa irratti Daawutim ka Sooriyaawiyaan 700 saragalኞች 40,000 ፈረሰኞችን ገደለ jedha. Ka Oromiffa irratti ammoo otoo isaan baqatan Daawut warra konkolaataa oofan 700 lafoo 40 ajjeese jedha. Ka Ingiliffa irratti chariots kan jedhu amaariffa irratti saragalኞች jedhee Oromiffa irratti ammoo warra konkolaataa oofan jedha. Warra konkolaataa oofan jedha. Mee amma kata'uu qabu silaa maali? Chariots kan jedhu kuni amaariffa irratti saragalኞች yookaan gaarii yoo ta'u Oromiffa irratti illee silaa ka hiikamuu qabu gaarii ture. Kuni garaagarummaa lammaffaa sababa maali? Baaybiliin vershinii ta'uudhaan argaman keessa
كما تما كيسا فكين مراسة إسني كهاجرة مي أما اللي غراغرما سرفاتي تهاجينو متى دوري مكان جلتي إنجلي فرت هورسمين كان جرو أماري فرت مال جرا فرسانيو تجرا أورمي فرت أمولا فو مي أجايبا سلاكة أوكابو هورسمين أماري فرت فرسانيو تي سريوتا ولمان إنجلي فاف أماري في والسمته غرو أورمي فالافو سونتاني مال تأوكابا ورّا فردا تأوكابا جتشو مالف جنان كان أورمي فالافو توري أماري فرت إغرانيو تي تأي إنجلي فرت أمو فوتميني تأوكابا مالي أكاميتي هورسميني فرسانيو تي كان جرامو أورمي فرت لفوتي هكامي ركو كان مال تفيدي بايبلي فرشيني تأي تفيدي فكين سدفا يوكا غراغرما سدفا غراغرما أفرفاتي تمس ولي وجين هاجينو غراغرما أفرفا جراتي إيغانا إنجلي فمال جرا in the smooth the Shobak the captain of their hostess who died there يوجرو أماري فانمو يسراو تونم على كاسو باكين متا إرسوم بزيامو تيجرا أورمي فرت أمو أكسو مع جالو التوتا إساني شوفاكين إني ركوته إني سأشمتني دو إيجرا إنجلي فايرت شوباك أماري فايرت صوباكين أورمي فرت شوفاكين كوني مالي دا مكان مقاسا نماتك لغاتك إرّا لغا براتي تنمني يوامو مكان نما هنججيرمو فكنف چالتو أورمي فان كتوري أماري فرت چالتو جچون تبالت آلچي جرامي هيكامي يوكا إنجلي فرتي the greatest يوكا the greater جرامي superlative في يوكا comparative superlative تنهيكم چالتو دا لغا هندرت فكنا فماري فرتي فراني صحاي كجري نمني توقع فانا ماري فران مغاسي نو أورمي فجي جيرا جنة أدو جنة يوكا إنجلي فجي جيرا جنة ساني جنة هيك صحاي مالف مغاسني مكا لغان توكو يوكا قوكا توكو راغارا قوكا بروتيت وني توكو دبتامون يوكا جيجيرامون مكانا ما هنجيجير غرو بايبلي كيساتي ka ingili fanwamu akabira kamare fawanu akabira kaoromi fawamu ammo akabira kanafu sobakin shofakin ega lugan hundu yo haqoqni hundu ingili farahi kame katau qabu mali shobakin turecho kanafi isa qabti taanu tiyo cene isa kamtu sirri da kan jaru amalleme boqanna biro fudanne wali wajjin haylallo First King chapter 5 verse 16 First King chapter 5 verse 16 Amarifan مصحف نغست قداماوي ميراف 5 قطر 19 مصحف نغست قداماوي ميراف 5 قطر 19 إسجل كجرو دبسا أكسوما أورمي فان موتي سدرا بقنا شان كدجا كجرو سدين جلت كإنجليفا جلت اللي جرو دبسا كأمارفا جلت جرو اللي دبسا كان أورمي فجلت جرو اللي مي دبساتي غرا ما شنفاتي ولي وجين هاجينو غرا ما شنفاتي مال رجنا English fan Maljera, besides the chief of Solomon's officers which were over the work, 3,300 which ruled over the people that wrote in the work. English fan. Amari Farati, Amo, Yum Basaratanya his Bilai Katashomo Kasos Tishis Dismato, Sao Chilela Naujera. Oromi Farato Kafan Romi Farati Majera, Akasuma Imo, Gurgudota Itigafatam Tota Hoji Chamale. namoota irra adeemanii hojicha ilaalan kuma soddoma fi dhibbasadi qabaa ture jira mi amma garaagarummaa jiru wali wajjin haala ilaallu kasirri hin taane ingiliffa irratti kuma sadiif dhibbasadi ka ture kuma sadiif dhibbasadi ka ture amaariffa bira geennaan dhibbasadi itti dabalatee kuma sadiif dhibbajaha ta'ee jechuu isuma kanatu amma oromiffa irratti yoo hiikamammoo maal ta'e kudhaniin baay'ifamee kuma soddoma fi dhibbasadi ta'e kuma soddoma fi dhibbasadi vershinin baaybilii rakkoon isaa miileena laakkameen dhumatu laakkofsummaan qooqa tokko irraa gara qooqa birootti baaybilii yoo jijjiiramu hagana garaagarummaa qaba ka ingiliffaan kuma sadiif dhibbasadi amaariffa bira geennaan dhibbasadi dabalatee kuma sadiif dhibbajaha oromiffa geennaan kudhaniin baay'ifamee kuma soddomaaf dhibbasadi oromiffaaf amaariffillee waan ingiliffa irraa hiikamaniif jecha maal ta'uu qabarree kuma sadiif dhibbasadi ta'uu qabanii silaa ture
yookaan ammoo ka ingiliffaa sun sirraahee yookaan ka amaariffaatii wal simatu yookaan ka oromiffaatii wal simatu sadiin isaa yoo dhabu ammoo ajaa'iba gaafii deebii hin qabne rakkoo sababa vershiinii baaybiliitiin dhufe keessaa kan laakkaa'amee dhumne keessaa isa eeganaa tokko jennee laakkaa'uu dandeenya jechuun. Ammas qabxii ittaanutti yookaan boqonnaa biroo fudhannee mee haa ilaallu. Isa kamtu sirriidha kan jedhu. The Second Chronicles chapter 22 verse 2. The Second Chronicles chapter 22 verse 2 jala ka jiru dubbisa. Akkasuma amaariffaan ammoo matsaafa zeenaa mawaa'il kaale mi'raafa yahulet quxur hulet. Boqonnaawwan kunniin lachuu tokkuma. Ka ingiliffaan barreeffame dubbistanii ka amaariffaan barreeffame illee dubbistan jechuudha. Matsaafa zeenaa mawaa'il kaale mi'raafa yahulet quxur hulet. Gara oromeffaatitti seenaa baraa isa lammaffaa 22 seenaa baraa isa lammaffaa 22 jala ka jiru kan lugaa qooqa sadiiniitu dubbisa. Mee amma isa kamtu sirriidha kan jedhu garaagarummaa jahaffaatitti haa ceenu. Ingiliffa irratti maal jedha 42 years old was Ahaziah when he began to reign jedha. Amaariffa irratti ammoo Akaziyaa sim mangas bajammaree gizee idmeew 42 amat nabbaree jedha. Kan oromiffaa irratti ammoo Ahaziyaan mootii yommuu ta'ee nama waggaa 22 ture jira. Mee amma ka ingiliffaa irratti 42 waggaa 42 kan amaariffaa irratti illee waggaa 42 kuniif kun amma wal simate. Garuu oromiffaa irratti waggaan 20 irraa hir'ifamee barreeffamee jechuu 22tti gad deebi'e. 22tti gadi deebi'ee jechuu. Egaa kan oromeffaattu sirri jennamoo ka amaariffaaf ingiliffaattu sirri jedhama. Kunoo eessaa dhufe? Warra barreessutu lakkoofsumallee warra addaan hin beenne moo baaybilii oromiffaan bu'eef ka amaariffaan bu'ee fi ka ingiliffaan bu'etu baaybilii garagaraati. Rakkoo vershiiniin fide keessaa isa birooti jechuu. Ammas qabxii birootitti haa jennu. Isa kamtu sirriidha kan jedhu mata duree boqonnaa biroo fudhannee jechuudha. The Second Chronicles chapter 36 verse 9. The Second Chronicles chapter 36 verse 9. Amaariffaan matsaafa zeenaa mawaa'il kaale mi'raaf 36 quxur 9. Matsaafa zeenaa mawaa'il kaale mi'raaf 36 quxur 9. Oromiffaan seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 36 lakkoofsa 9 irratti kan jiru walii wajjin mee haa ilaallu. Garaagarummaa torbaffaa isa kamtu sirriidha. Ka ingiliffaa irratti Jehoiakim was 8 years old when he began to reign jedha. Amaariffa irratti ammoo Jehoiakim mangas bajammaree gizee 18 amat golmaasaa nabbaree jedha. Ka oromiffaa irratti ammoo Jehoiakim dhalatee waggaa 18tti mootii ta'ee jedha. Ka ingiliffaa irratti waggaa 8. Ka amaariffaa irratti ammoo waggaa 18. Ka oromiffaa irratti ammoo ammallee waggaa 18. Ka oromiffaatiif ka amaariffaa amma wal simate. Garuu oromiffaaf amaariffillee eenyurraa hiikame ka ingiliffaa irraa hiikame jechuudha. Ufii ka irraa hiikaman ka ingiliffaati. Ufii ammoo ka eegana ingiliffaa waan biraa haasaa ka amaariffaatiif ka oromiffaa ammoo waan biraa haasawaa jechuudha. Isa kamtu sirriidha kan jedhu ammallee mee boqonnaa biroo fudhannee walii wajjin haa laallu. The Second Samuel chapter 8 verse 4. Second Samuel chapter 8 verse 4. Amaariffaan matsaafa Samuel kaale mi'raaf 8 quxur 4. Matsaafa Samuel kaale mi'raaf 8 quxur 4. Oromiffaan Samuel isa lammaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 jala kan jiru dubbisuudhaan garaagarummaa 8ffaatitti haa ceenu. Ka ingiliffaa irratti maal jedha? 700 horsemen jedha. Kan amaariffaa irratti ammoo 700 farasanyochi jedha. Kan oromiffaa irratti ammoo abbootii fardeenii isa 7,000 jedha. Mee amma garaagarummaa jiru walii wajjin haa laallu. Ka ingiliffaa irratti 700. Ka amaariffaa irratti 1,700. Ka oromiffaa irratti ammoo 7,000. Garaagarummaa isa kamtu sirri? Baaybilii ingiliffaattu sirri moo? Ka amaariffaattu sirri moo? Ka oromiffaattu sirri? Isa kamtu sirriidha jedhamee mee dubbatamuu danda'ama. Ammas mee boqonnaa biroo walii wajjin haa ilaallu. Isa kamtu sirriidha kan jedhu John chapter 6 verse 14. John chapter 6 verse 14. Yohannis Wongeel mi'raaf 6 quxur 4. Yohannis Wongeel mi'raaf 6 quxur 4. Wangeela Yohannis boqonnaa 14. Wangeela Yohannis boqonnaa 14 walii wajjin haa ilaallu. Isa kana dubbisnee garaagarummaa 9ffaatitti mee haa ceenu.
كإنجليز فارت مال جرا a truth prophet that should come into the world a truth prophet that should come into the world جرا كمار فارت مو يهبؤونت ودا علم يميمتا نبي نوعلو إنه كنا إنه نبي عيسى عليه السلام نبي عيسى نبي تأو إسا بايبلين كدوبتو كنا أرمي فأمو إسا كنا وأكتو جي كمال قولي كوني دوغو راجي تشاجران راجي تشا إسا غرا بيجلفارو في جروساني جران إنجلي فايرات بروفيت كان توره أماري فرات نبي كان جرو أرمي فرات جيجيراني راجي تشا جيجيران جيجور راجي تشا إيسان راجي هجته يوكا دالون إسا راجي راجيتشو دندين نمالي إيسان متما إساتي يو راجي هنجرم نبيوني راجي هجتو دندان غرو وانت إسان هجت الراجي تأو دندا يوكا هل إسان أكاتان إن إسان اتدالة نبي عيسى عليه السلام اتدالة راجي دا غرو نبي عيسى نجاه برحمن ربي إسان رت حاجراته متى أفيت راجي ميت نبي ربيت إرجم ربيت مالف نبي كجر وكان راجي جيراني يو كجر متاته أكما مقا نبي ربي كنبي محمد صلى الله عليه وسلم تورات كيسا حقاني نبي محمد وني جرمو هندوبة من جراني وقتنتني أدى أمو كاكو هارا وكيسا إيسا نبي تأو نبي كإني جرمي دوبة مسان بلساني إيغانا غرا إلما واقعات تجيروف يوكا غرا إني نو واقع جرانيتين صدركا إسا وان إني وفين هنجن إسان جتشوف جتشا نبي جتشا جتو تانا كيسا حق أجران جتشو نبي جتشا جتو تنبيت كجرو اللي راجيتش مهيكا تنبيت إساياس كان جرامو راجيتش إساياس راجيتش جران ميراكل كجرامو اللي راجي جران نبي كجرو اللي راجي مجران كان نيم مرايو سار راجي متيكا غافة تنبيت اللي بروفيسي كان جرامو راجي متيكا غافة تعمري اللي تعمر كان جرامو يوكاني ميراكلي كان جرامو راجي متيكا غافة نبي اللي راجي متيكا والنسان أكنا قد أنيف ماليفي نبي عيسى نبي يماتنا أكمين بلسنا خايو جتوف نبي عيسى نبي يمان هندوبة تامني المواقات مالي إني نوهاك مالي جداني أكا دوبتوف إساني تلوف جتشا نبي يماتنا واقتوف جتشا نبي عيسى نبي ربي تأو بايبلي كيسا كدوبة مكان حقا جراني جتشو قرواني وانا مدين كسيسو صدركا بايبلين واقع الرابو فمي جداما أمو سمو إلما نماتين سريف فمي وجيف فمي فوجيف فمي نماف إياتوتي كوني مات دقر سيسمي نموتا يوكات الماما وانبر فمي فكاتا مالي لا كفسي ركول لا كفسا أسو يادوتي كونتراديكشني يوكا والفالس يادا أسو كفين نتاتي حاجة حفورة قل كلو دان دبفتو سينغلو جداني نما مرماني غارو كلا كفسا كان هو مال جدالات حفورة قل كلو يودو بستمالي دبتور بتاون كما دبتور بتاون سينغلو جتشو هدمو مالو ما ديبين إساني ديبين نما كتا تقفى أهو الباراتي دبسو دندوف كسمون إسافا ياقبو هندا إفاقلارا أكما يو بايبلين ورشيني تاونامون أغاهي چتنسو كنا ور بايبلي هردوف بايبلين فوياو سراو وياو جيجيرمو إسا وصوهن شكين بيكي آري تقو مالي مفي تقو مالي دلسو تقو مالي إيغانا يادا كان فوداتي غارا سيرا هم فويوفني سيرا قرآن تيتي أكدوفو إسان أفير وصورغا أرغان جلتو ربي نوهاددو جلتا هندا ربين حقا جيلشو وانا لغي فتنيف غلطوما قبسان طالب المغفرة هنگا سغانتا اتعانو كتا لما فادان يو ربي نوفده متا دور مكانا واول قبتين جيشولا بايبلين فوياو أكمين مركني فتشو دندين كان جدو كتا لما تاتيتي هنگا ولي وجيني تفوف نتي هاگسيف ترتي غاري تكربي كيسان أفجراتا نجاح كيسان أفجراتا سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.